السلام عليكم يا ربوتي خد تامي الرني هاسويدا كم ناجرتم فيانا كبدني أنيس بريدون تيسن قالين تيسن نشاط زينك نك جين سنين كبا والله وبالله هرملاج إذا باس توجي تايا ربنا دنديوني بريمو ديفي نين كبا ديفي جيان كبا مالي بجنة أفان خنا كوشا نمو تنجارة توري اتنجيفتو نتني قال إفراتية دبين تنسلال للتومال تكسي أوي سجرة namni maqaa keedoo hin jiru maaltu kana si oowwisu jira antaraa khuttees khabajaa haadhateetii fi khabajaa obboleessa keetii khanii wajji guddadhee khahiriyaati yaa sani beeytaamiga qasirra xiqqaa dhaloota keessa deefaa isa sanii wajjiniin hiriyaadhaafin khabajaa wajji nyaanne wajji dhuynee san beekee cal jechuu ture malee bari khaniin baalagee akka keetiitti lakkaawwame khaniin arraba guyyaa takkasiin hin je'in akka oowwu jirtu namni beekaas jalaa mataa qaqqabachuu jiru si fakkaachuu jira an haadhatee waajachuni garaan nan dandeeyu bar harkasiitiin nyaadheen siinje khaniin akkasiin jechuu ture haadhatee miskintitti arrabsuu turte dubbii tana keessa hin jirtu maaltu kasi oowwisu jira maaltu saayitara labbeeksi godhu ati zinnaan qabdu ni irraanfattee galgaloo MP gaafa ati kaakumaa keessa caceetee if gurguruu turte ayyootiya if irraanfattee maamaayyee galgaloodhaafin garaa godhadhee ittee mucaa booranaa san miskinticha rabbi fuula isaatti haa tolu rabbi rahmata haa godhuu fi du'ee jira nama du'ee irraa illeen haasoon gaarii miti ilmoon tiyyaa miti asoo joo riipoortiin si godhee si ariisisiisaa jette achi mucaan ni haasi godhatee ati dhaabbachuu diddee mucaa dukkaana qabu sanii wajji ati raftuu si qabee mucaan san sin hiine ilmoon tiyyaa miti jee asoo inni deemee DNA laaluu deemu ayyootiya mucaan san addunyaarraan galle annoon diziizii kutee jaanii akkanuma du'ee waan isa ajjeesen beenu jaanii hangamman tana mucaa dukkaana dingaay safar khajaan stoora qabu san hin yaadattu zinnaa kee namni hin beeku si fakkaatu jirti masfan hin yaadattu masfan bultiisaa akkatti diite bultiisaa akkatti diide yaadattu bar nadhoon akka waliititu wal fakkaatti wal barbaaddiyetti barakkoontii wal fakkaatti wal barbaaddiyetti haati tee waayyoo haadhatii yataarrabsu jirtu tun haati tee sanoo bultii meeqa faarra jirti haati tee sanoo bultii meeqa faarra jirti ati yoo bultii meeqa faarra jirta ayyootiya sadaffaa keetii baratiis sadaffaa keetii bar mucaan kee hangafni akka abbaa hangamman tanaan beekamni atis noo beeytaame namuu zinnaa ni qabaa bar barimmoo dubbiin tun waa'ee keetiitii miti maaltu kana si oowwisu jira an hiriyaateetii miti wallaahi hiriyaa obboleessa kee quxusuuti ni beeytaasi tokko bichaa macarrashaa hamma booksii dalagu san bichaa narra xiqqaadhaa ni beeyta ayyootii anaafeti hiriyaa miti hiriyaa bootiyyaati an si'uun beeku an obboleessa keetii fi maazariiteetiin beeka warraan harka isaanii wajji nyaadhee wajji dhugee deemu hamdii kabajaadhaan tara hedduutti dawwalee wallaahi hamdiillee atummaan irra wayyaatee micootana biyya tana dhufteetuhu hunnu amatti akkatti Filipiinoo wajji walloltee hidhaa seentee hidhaarraa akkasitti hunnoo kiriminala kaddiin dalagaa dalaguu hin dandeessu teessee jaarsa mataa nyaachuu jirti rabbii si uume sodaadhu atummaan irra naa wayyaatee hinaan jeetitiin bar si kabajee si dhiisee bar maamaatii mucaa aruuzarra jirutti dawwalee rabbashee maamaatii eefforlaalte ni machoytuun an jette eenyuti tiktookii gubbaan machaawee dhufee farshoo dhugee wanneechu jiraan ilaal dullina ganaallee hingee wallaahi gana ayyootii an beekaatiin I humble myself malee ifi wallaalin zinnaan ta'e an amma hanganumaan siin jaa ifi wallaalin deemii iyyaa ooli wanni kun sin laallatuu deemi duraan dursee buuka baniititi ijoollee ta'e aliif baa isaan qaraansan arkite dubbisi buuka sana ABCD isaan baratan san isaanii wajji taa'iti dubbisi dubbiin tun sin laallattuu kan isin jechuu jiru waan dubbisuun beeyneef waan biraatti ceeta ani deebii siin qabu aseechi laayifii seenee si wajji arraba jechuu no ani harmallaacidhaan baastee miti an jaartii namaati kabajaan qaba wallahi an jaartii nama qalloo maarree qallinni kun barjiimaan dhufe khottaamee jiinsii uffadhaa maarree uffadhaatiti deema waan fakkaattaniif laala rakhrakha hunda shitta shawaaliyaa naddoon shitta shawaaliyaa nuti maal taansa ayyo na dhiifadhu an kabajaa haadhateeti harkasiitiin nyaaddeefin callisu jira
tara kuttee si himaatiin ture saqacaana namaa rakraka an harka haadhateetiin nyaadhee haadhatee tuquun danda'u wallaa kaniin koomentii illee katabuu ka'een dilliit godhe maaliif namaan nyaadhe an deebi'ee nama saanaa nyaatirra haqqisuu miti nama ayaa namaa beeku nama kabajaa qabu nama jaalala namaa qabu feetu jaaladhu feetu dhiisi saqacaana bala stooriitii irra haasawee fi kana darraktu rujata deemin booksii keelaali dubbiin tun sillaallattuu ifraa namni wal nullolchiisini anaafeeti kabajaa walii qabnaa jeeti guyyaa viidiyoon keessan gadhiifame an sii katabe obbaleetiitii deemii ilaali mesaja kee bilookii irraa na kaastee wanni dhuftee na xuxxuyxuuf maaltu jira an sin xuyne ifraa hin jenne maaltu si oowwisu jira maaltu jaarsa akka roobaatiin mana keessa kaayee dhiirtee asoo mana keessa jiru laayifii bubbaa bee namni daansii taphatu akkasii hudduu lulusumaa barmaamaayyee anaa miti jaarsi kiyyaatiliis fagoonarraa jira akka fadheeyoon haasoo illee baalagiyoon ta'e illee wallaahi limita kiyyee eeggadheetiin baalaguumaan zinnaateetiin gasii diiga marre dalagaa marre intalaan nama bizinesa afur banee jiru aaska baamii 511 ishmaal cleaning takka lamaa miti nohas cafe mee takka wanni ati dhaabbattee daleeydee qabdu maaltu jira amata dura dhuftee irraa hidhaa seenteetitti hangaan mantanaa kiriminal reekoordii qabda nama kiniina fudhatuutu to'ayyooti dhufee nama waajaasa nama asoon xuyne saayixaruun labbeek diqaalaa maarree atuu diqaalaa atuu maarree anaa diqaalaa ana affaartitti himoo affaar takkaa diqaalaa dhalteen beetu wallaahi tanatti tamaamanii siin jees itti tamaamanii saqacaana nama rakrak ta'ifii wallaaltee roobatii jaarsettee mana keessa an jaarsa kiyyaniin tumaa viidiyoo teettuun daniin qaba gadiin sii dhiisa maarree isiitiin qaba gaafa isii an gaafa joollee taphadhe kofalee akka fedhe deeme wallaahi enjoy godhe joollummaati yanarraa bareeda guddina keessa asoon bultii keessa jiru immoo saqacaanumni takkaa bultii seenee saqacaanomeen beeku joollummaati yaan immoo laakiin enjoy godheetiin jira of course asittiin guddadde obbaleeti maal jechuu keeti ani akkaan obbaleessa kee miskiinticha sanillee tuttuqee bultiisaallee diiguun hin godhin saqacaana daddeemtu tortortuu rimmaa haadhatii yaafaan kee keessaa haaboo warraa ulii zinnaa haadhateetii hundaan sii fida maal gaddaboo fi kaan sii himaa miti eenyu maqaan isaa masfan kaniin sii himuu dhiisi laan namni kanatti informaationa kee namaa kanna wallahi namayyuu namaa kanna dubbii barbaadda taanaan ni jirraa bar immoo si hojii ol bahee takkaa lama jechuun abadan namni wal nullolchiisini asoon siin jechuu jirummoo laakiin adabadhu namni si ga'e hin jiru dubbii tana keessa hin jirtu saqacaana daddeemtu tabootaa ifiin beekane tiiticha galbii balaa taafaan booyyee daddeemtu rakrak deem jiimareqiitiif wal qixxeessi gabbee ilmaan kee taphachiisi tiktookuma bubbaa teessee dubbii barbaadan taa'iniititi kay gabbee dalagaa barbaadadhu hin dandeessu gaa dalagaa barbaadachuu maallaqa jaarsa keetii fi chaaltaaks benefetii walitti quubii deemmatte kanaan maallaqaan qaba jechaan ooliin saqacaana laalilkeetiyya guutuu agguun qoflullee narraa bareeda wallaahi niin bareeda tumaan kiyyalleen tumaa noormaliiti kaniin akka keetitti lilmeen tumadhee miti saqacaana daddeemtu lamada maqaa kiyyana dhoy obbaleessa kee wallaahi siin garsiisa akkaanan isaa wajji guddadde hiriyaatiyya isaa wajjini walloluurraa male habooyye gattaa inaamusa keeteen assalaamu alaykum oromooti asii achi takkaan keessa maqaana dhoy